Naayifi ubiyyee Waaqayyoo baga walitti sin deebise, baga gaa'ela keessan iddootti deebise sinin jechuun jaaladha. Baay'ee siniif gammadee jira. Nagaaf ayyaanni jaalalli tokkummaan hafuura qulqulluu bakkaaf kallattii iddoo sin jirtan hunduma keessatti siniidhaaf hawayyatu. Hordoftoota Qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamuuf kan jirtan hunduma keessaniifuu siniin jecha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha naahiin ubiyyeedhaan dhiifama gaafachuudhaa fi sapiraayisii addaadhaan dhufee jira jechuudha. Isa kana irrattis ubiyyeen mana hin turre egaa mana firee deemtee turte jechuudha. Mana hiriyaashiitidha. Egaa hin beekti waan ta'eef fireen achitti waamte sana booddee jechuudha. Namoonni hamma kana qophii kana qopheessanii haala kanadhaanii ubiyyeedhaanii sapiraayisii godhanii jiru jechuudha. Kana gidduutti garuu naahiin ji'oota tokko keessatti waan baay'ee dabarsineerra, waan baay'ees argineerra. Ani garuu gaarummaa natti fakkaatiin hojjedhe gaa'ela koo diigee mana koo diigee haa ta'uyyuu malee guyyaa har'aa laphee ishii cabseera. Waan namarratti hin taasifamne ishee irratti taasiseera. Anis immoo kana natti dhagahame yookiin immoo keessa koo seenee haadha manaa koodhaan dhiifama gaafachuudhaaf haala kanaadhaan qophii xumurree jirra. Akkasumallee abaaboon huccuun illee jira, kennaan garaa illee jira jechuudhaan mana isaanii keessatti jechuudha. Ani guyyaa yeroo inni abaaboo qabatee dhaabatu bakkee biraahitti waan kun uumame natti fakkaatee ture jechuudha. Garuu manuma isaanii keessatti haala kanaadhaan jechuudha dimmiqqi godhanii jechuudha sha'a godhanii akka hoteelaatti jechuudha dhiifama gaafatee jira jechuudha. Dhiifama gaafachuu isaatiin duratti egaa yeroo ishiin dhuftee darajarra geessetti maal jedhanii bilbilanii egaa wal gaggaafachaa turanii jechuudha. Daadii fi fireenii sana gidduutti balballi gaafa banamu asii achi ilaaltee innaate jechuudha. Dhiifama fudhachuu hin barbaanne akkamittiin akkana gochuu dandeesse sin barbaadu naan hin jenne nama gidduutti na salphisuufidhaayi. Anis waasii maaliin qaba boruu akkatii kanatti hin deebineefidhaayi jennaani. Dhiifama godhii fi inni itti dhagahame keessa isaatiidhaayi dhiifama siin jechaa jira. Ilmi dhiiraa dhugumaan jilbeeffateera taanaan gaabbeera hojii hojjechaa turetti jechuudha. Akkasumas immoo waadaa garaa seeneera. Waadaa seeneera lammata ittiin deebi'u lammata waan akkanaatti hin galu jedhee kakateera ittiin deebi'u dhiifama godhiif jennaanii ubiyyeen jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama gootee aammattee dhungattee wala aammatanii jechuudha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Gaafa gaa'elli namaa haala kanaadhaan jaalalli keessatti mul'ate fireen keessatti mul'ate jedhu baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Diigumsa namaa namni hin jaallatu, namni qulqulluun hin jaallatu. Garuu nama keessaan gortee seexanii badiisa namaaf yeelloo namatti kan isheen barbaaddu. Kana hunduma keessaa garuu obboloota kana Waaqayyo walitti deebiseera. Kuni gammachuu guddaadha jechuudha. Gaafa manni tokko jaalalaan dhaabbatu gammachuun dhaabatu iddoon aarsaa Waaqayyoos gammachuu qaba jechuudha. Waaqayyoos itti gammada jechuudha. Mucaan saallee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dhungatee lafa sanatti jechuudhaan isa agarsiisuudhaaf natti hin tolle bilbila tokko waan ta'eef siniin jechuun jaaladha kan inni hojjechaa jiru. Kanaaf baay'ee dhungachaa abbaay'ee aammachaa jechuudha. Viidiyoo sana yoo deemtan ilaaltan baay'ee sin gaddisiisa jechuudha. Sana booddeellee lafa akka hin keenyallee gochaa ture jechuudha. Waama ture jechuudha. Jaalala isaan qaban jaalala kaleessaatu osoo isaan jaalala hin qabaanne ta'e mucaan kun keessa jaalala akkatti bulee akkattiin bakka yaadu ture jechuudha. Baay'ee yaadeera jechuudha abbaadha. Sana gidduutti egaa dhiifame edda ta'ee booddee bakkee rikoordiin hojjetametti edda darbitee booddee kana duwwaa miti. Carqiin illee siif qophaa'anii carqii kanallee jechuudha isheen uffattee jirtu kanallee kennanii fi caammaa wajjiniidhaan sana booddee qayyarattee akkana baatee booddee akkamidha maal dabarsaa turtee yaadni jiru maalidha dubbadhu jedhaniini
dhugaa dubbachuudhaaf dubartii garaatti baattu isnaanii namuma nagaa keessayyuu manuma nagaa keessayyuu wanta akkanaa yeroo ta'u baay'ee ni ulfaata. Anis baay'ee yeroo ulfaataa yeroo gaddisiisaa yeroo dhiphisaan dabarsee ana duwwaas osoo hin taane innis akkasumatti yeroo dhiphinaa yeroo gaddaa dabarseera. Kana hundumaa keessaa immoo yeroon nagaa kun yeroon gammachuu kun dhufuusaatti guddaan waaqayyoon galateeffadha jette jechuudha. Achi namoonni tokko tokkoon isaanii dubbatan jechuudha. Akkasumallee fireenillee ani guyyaa tokko walitti qabamnee inaasofna jettee viidiyoo galgala irbaata guyyaa tokko geessitee ubiyyee bira deemtee irratti dubbattee turte jechuudha. Chaanal isaanii irratti isaan immoo dhugaa dubbachuudhaa fi akka ergamtuutti jechuudha. Dubartiin kun kan dubbatte akkasumallee kinoo haala kanadhaan sin arguu kootti guddaa gammadee jira jettee jirti jechuudha. Akkasuma namoonni garaagaraallee isaan asitti argaman kun hundumti isaanii gammachuu isaanii ibsachaa turan jechuudha. Eeluun bakka jiru warreen kaanis jechuudha haala jiru yaada jiru edda ibsatanii booddee jechuudha. Ishinis immoo sanaa booddaa gara keekii muruutti deemanii keekiin edda muramee booddee waan jettu jedhaniini haasofsiisanii waan hundumayyuu dubbatanii jechuudha. Isaan egaa sa'aatii dheeraa fudhataniitu kan isaan haasawaa turan jechuudha. Akkasumallee warri ishii bukkee turanii warri ishii gargaaraa turanii jabaadhu naan jechaa warra turtanii haalli kun hin darba waaqayyoon kadhadhu warri naan jechaa turtan jirtu waan hundumaa keessatti nu faana warra ta'aa turtanii jedhame jechuudha. Hundumti isaaniiyyuu gammachuu isaanii haammatanii ibsatanii baga gammaddeedhaan ittiin ga'e jechuudha. Obboleessi naa himuu jechuudha. Daadiin beektu dubbachuu amma dadhabutti baay'ee bu'aa ture jechuudha. Innis viidiyoo darbe keessatti yeroo hubiyyeen jajjabeessu ani obboleessa koo faana hin ta'u inni wanti inni hojjete wanta gaarii miti wanta bareedaa miti waan namatti tolu miti waan gaddisiisaadha kan hojjete har'as taanaan borus taanaan ani si faanan jira gara manaatti deebituu naahi bilbilas na jalaa kaasuu dida jedhee dubbachaa ture. Har'a garuu gammachuurraatiin kan ka'e jecha dhabee waan dubbatu wallaale jechuudha. Akkasumallee baga gammaddan bittumsa keessan yookiin immoo diigumsa keessanitti kan gammadu jiraachuu mala ture kan gammadu naannoo keessan keessaayyuu jiraachuu mala garuu diigumsa keessan osoo hin taane ijaarumsa keessan waan diina agarsiistanii fi waaqayyo sinaa eebbisu siniin jechuun jaaladha. Mana keessan keessatti yeroo hundumayyuu gammachuun eebbi badhaadhummaan argamu. Kana caalammoo yeroo galataatiin yeroo gammachuutiin waaqayyo sinaa jiraachisu siniin jechuun jaaladha. Akkasumallee biyyee si illee waaqayyo girgirri sana hunduma keessa si dabarsee asiin si gahe jechuudha. Nabsee lama baattee yookiin immoo lubbuu lama baattee jechuudha. Nagaadhaan si hiikuu siin jechuun jaaladha. Waan hundumayyuu dagattee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kolfaadhaan namoota galateeffachaa turte waan hunduma isaayyuu irraanfatte jechuudha. Nama jechuun kanadha. Nama garaa dhiifamaa qabu. Nama bakka waan hundumaattiyyu garaa dhiifama namni garaa dhiifamaa qabu hundumayyuu qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola. Irbaannillee masoobiidhaan hoteelarraa ajajameera. Waqa waan baay'eetu jira ture. Baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisaa siniin jechuun jaaladha. Egaa Ruutaa fi Abiraam biraan viidiyoon kun gahamuu qaba. Viidiyoon kun gahamuu qaba jechuudha. Har'ayyuu gubbaarra jira kinoo bilbila koorra inni ilaallee waltumuu hundi namichicha sana faana jechuudha. Namichicha immoo viidiyoo isaanii egaa walum keessa dubbiini viidiyoo isaa jechuudha. Sonni qullaa ciisee viidiyoo gabaabaa TikTok irratti haasa'u YouTube irra dhufeera jechuudha. Nama laayifii mataa isaatii qabu ijoollee lama qaba jedhee tokko dubbachaa jira jechuudha. Barsiisaa jira namichichi laayifii irratti jokko inni Ruutaan kaleessa qabattee dhufte dhugaa siniin jechuudhaaf taanaani laayifii TikTokii irratti barsiisaa jira. Kutanii akkana fidaniiru gara YouTube jechuudha. Innaa biraan gahamee siniin jechuun jaaladha. Dhugaa gammachuu guddaadha. Dhugaa waaqayyoof gooftaan haa eebbifamu siniin jechuun jaaladha.
egaa nuyi barnoota guddaadha jechuun namni gaala dhaabbate tokko dubartii biraa faanas utaaluu yookiin immoo ba'uun akkan taane dubartiin gaala dhaabbattes ilma dhiiraa tokkotti siquun mana namaa akkamitti burjaajessu asirraa barnoota guddaa fudhannee jirra jechuudha. Barnoota guddaa ta'e akkasumallee wanti hundumtuu yoo akka salphaatti ilaalameera ta'e innis egaa biyya gallakkisee ijoollee isaa dhiisee haadha manaa isaa kana dhiisee biyya bahuudhaaf akka ture yookiin immoo biyya biraa deemuudhaaf akka inni ture ni yaadatama. Yeroo tokko gaa simmeetaawiin jechuudha gara yaannetti nama hoofti sana hundumayyuu jijjiiree har'a garuu kana isaan agarsiiseera kana nuyi agarsiiseera baay'ee siniif gammanneerra siniin jedha. Eebbifamaa siniin jedha akkasuma hordoftoonni koosa yaaddanisa karoorfattan hundumatti eebbifamaa siniin jecha galaatii baga waaqayyoo walitti sin deebise jedhaanii siniin jechuun jaaladha. Gaafa wanta tokko gaafa namni dhugaa bayii akkattiidhaan gammadu gaafati isaaniidhaaf gammaddee mana keetiifis gammachuutu ta'a. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafa namaaf gammadanii gammachuutu namaaf ta'a waan ta'eef gammachuu keessan ibsaafi siniin jedha. Baay'ee kan namatti tolanidha viidiyoon isaanii kan nama gammachiisu ture kan hojjechaa turanii. Ijoollee lama qabattee ijoollee lama jechuun hin danda'ama garaa qabattee mucaa tokko gottottee jechuudha lafarra baay'ee namatti ulfaata. Kun hundumtuu akka galana yaa'ee darbee jaalaldootti deebi'ee siniin jechuun jaaladha. Asumaan qiddiyee YouTube subscribe like doole milikitii tuquudhaan maatii koo ta'aa siniin jechaa shaaloo.